Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii baga nagaan gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftanii barsiisaa Garramuuti. Guyyaa irraa paartii torbaffaa qabadhee isinii dhiyaadheera. Paartii ja'affaa yeroo darbe garanne keessatti qabxiilee gurguddoo gara 5 wayii kaafnee turre. Atomic spectrum maali? Bohor atomic modeeliin immoo maalirratti xiyyeeffata kan jedhu gara fageenyaan ilaallee turre. Guyyaa irraa garuu qabiyyee sadan tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Sanarratti haalaan akkasiin dhaggeeffattanii barbaada. Maatiiwwan keenya nu hordofuun dagatiin asiniin jenna. Kutaa har'aa keessatti paartiilee gurguddoo 3 isinii qabadhee dhufeera. Tokkoffaan amma ammaatti waan baranne irratti limitation bohor modeelii maali? Bohor modeelii gad fageenyaan baranneerra. Bohor modeeliin yaadota gurguddoo baay'ee lafa nu kaa'eera. Elektirooniin nukuleesitti naannofti. Gaafa naannoftu garuu orbitaalaan naannofti jedhee nu kaa'ee. Orbitaalaan gaafa naannoftu garuu orbitaala irraa hamma nu taalletti orbitaala sanarratti enerjiin fiiksidiidha. Here enerjiin fiiksidiidha. Quantizedidha. Enerjiin asirra jiruu fi enerjiin asirra jiru tokko miti. Elektirooniin gaafa nukuleesii kana naannoftu fixed orbital enerjiidhaan naannofti kan jedhu nutti hime. Akkuma kana elektirooniin immoo yoo gara kana jaampi goote yookiin immoo duuba deebite jaampi goote absorption emission of energy jira jenne absorption or emission of energy. So electron jump gochuu kan dandeessu iddoo amma jirtu kanarraa yookaan energy yoo fudhatte yookaan energy yoo gadhiiste qofa transfer of energy yoo jiraate qofa electron jump gooti jenne akkuma kana detail haasofneerra. So energy orbital fixed ta'e kanarratti akkamitti calculate goona kan jedhullee application of Bohr kan jedhuun video darbe keessatti ilaalle. N1 orbitala kanarratti N2 N3 jenne kan deemnu yoo ta'e orbitala jalqabaa kanarratti energy meeqa akkamitti calculate goona kan jedhu En is the same as minus RH over N square jenne haasofne. Akkuma kana N2 irrattis En2 the same as minus RH over N2 square jenne calculate goona jenne haasofneerra. Plus utoo akka tasaa elektirooniin jaampi goote utoo akka tasaa jaampi goote jaampiin yoo jiraate fakkeenyaaf ilaala gara kanatti asirraati gara kana jaampi goote N1 N2 N2 N3 jaampi N4 jaampi kan goote taate energy akkamitti calculate goona. Then change energy jenne the same as minus RH into 1 over N final square minus 1 over what jenne N initial square jenne yeroo darbe detail haasofneerra jechuudha. Akkuma kanallee angular momentum MVR is the same as NH over 2 pi jenne. NH over 2 pi. That means angular momentum is quantized jenne. N amount and dabala jenne. Detail haasofneerra. Sana duuba deebitanii video keenya ilaaluun akkasii yaadattan isin hafeera. Guyyaa irraa ammoo limitation Bohr model irraa kaanee amma quantum mechanical model itti waliin ilaalla jechuudha. So what is the limitations of Bohr model? Sandura garuu kaayyoo gurguddaa guyyaa irraa isinitti hima. Learning objectives. At the end of this section, you will be able to 1. State Heisenberg uncertainty principle. It's a principle that proposed by Heisenberg. You should state it. While Heisenberg uncertainty mal state godha. Uncertainty principle kun immoo modelii keessatti ramadamamoo traditionally kan jedhu ladda baamne ilaalla. Describe significance of electron probability distribution. Here electronin nucleus itti gaafa naannofti akka Bohoritti orbitaala naannofti orbitaalaan distribute taate jirti jenne orbitaala kanarra electron jira kanarra jira. But here gara quantum is ammatti of in modernity of in garuu they are distributed in terms of probability. How how electron were distributed akkamitti immoo predict goona position isaa irra jiran movement isaanii kan jedhu ilaalla. Third, you should explain the quantum numbers. Amma in terms of probability describe goona jenneerra. Probably electronin kun asitti argamti kan jedhamu quantum numberonni probability distribution of electron nutti manjiru. N jenna, L jenna, ML jenna, MS jenna ilaalla jechuudha. So erga laalle kaane explain gochuu danda'u qabdani. Inni dhumaa yookiin immoo inni taanu write all possible sets of quantum number of electron in atom.
So sheelii tokko isinii kenne sheelii kanarraati each quantum numberii barbaadisanii jechuu danda'a. N ta'uu danda'a, L ta'uu danda'a, ML ta'uu danda'a, MS. So elektiroonii sheelii ishee kana ta'eef quantum numberii isaanii barbaadinu jechuu danda'a. So write gochuu danda'u qabtanii finally describe the shape of orbital designed by S, P and D. S, P and D. So garattaanitti indabarra haalaan hordofa. So what is the limitations of Bohr model? Amma san dura modeelota jiran si yaadachiisuun qaba gaa. Bohr modeelii qofa irratti xiyyeeffanne erga ta'e modeeliin jalqabaa eenyu? Here Dalton's model. Dalton's model. Then Dalton to J.J. Thomson model. Then Rutherford model. From Rutherford Bohr model. Bohr model finally quantum mechanical model itti dhufna jechuudha. Dala from Dalton, J.J. Thomson, J.J. Thomson to Rutherford to Bohr. Amma Bohri warreen kanarra fooyya'aadha. Warreen kanarra fooyya'aadha. Garuu hanqina mataasaa qaba. Amma inni kun isa kanarra fooyya'aadha. Akka Daltonsitti look Daltons. Na hordofaa barattoonni keenya Dalton's model maal jedhee Billiard ball model jedhe. Billiard ball model. Ateemii jechuun boolii kan duukaa wal fakkaatti. Isa mana puuliitti dhagaattiin puulii taphannu sana jechuudha. Billiard ball model. Indivisible. Positive negative kan jedhu jiru. Like it is billiard ball model. Something billiard ball model. Ateem is indivisible, which is like a billiard ball model jedhe. Positive negative kan jedhu hin jiru indivisible. J.J. Thomson immoo dhufee experiment godhee achi maal jedhan immoo distribution positive or negative jira. Shape isaa kana fakkaatu malee positive waan jedhu negative. There is embedment so positive and negative in structure of atom as keessatti. So maal jedhee maqaa ishee kanaanu Pillan pudding model. Pillan pudding or chocolate chips ice cream model jedha. Akkuma nuti yeroo nyaannu keekii bitanni keekiin mi'aawaa garaagaraa makatee hojjetamu chaarjiin poozitiivaa fi negatiivaa wal keessa babbadanii jirudha. As keessatti kan nuti fooyyessi argitanii chaarjii poozitiivaa negatiivaa kan jettu isa kanarratti inni kun like billiard ball model jedhu kun fooyyesse. Rutherford immoo dhufe noo jedhe maal argate nucleus argate nucleusiin argate immoo seenterii ateemii keessatti argamti jedhe. Seenterii ateemii keessatti argamti chaarjii poozitiivaa because prootoniin keessatti argama. Kanatti immoo maaltu naannaa jedhe elektirooniin naannaa jedhe. So seenteriitti argamti nucleusiin kanatti immoo elektirooniin naannaa jedhe. So nuclear model jenna dhala. Nuclear model or solar system model jedhamee waamamu. Nuclear model elektirooniin akka nucleusitti naannoftu Rutherfordidha. Garuu akkamitti naannofti hin beeku namichi kun. Then yaada nuclear modelii kana immoo Bohrtu fooyyesse. Bohr immoo planetary motion jedhe. Planetary motion akkuma aduutti planetiin naanna'an nucleesitti elektirooniin naannofti. Gaafa naannoftu immoo jedhe maal jedhee hin naannofti. Gaafa naannoftu immoo daandiirra naannoftu qabdi jedhe. Daandiirra naannoftu qabdi. Daandii isheerra naannoftu sun maal jedhama jedhee orbitii jedhama. Orbitiidha. Amma Daltonii orbitiidhaan akka isaan naanna'an nutti meera. Orbitii tokkoffaa inni waan jennaa inni principal quantum numberidha. Inni 2 jennaa inni 3 jennaa. Orbitaali tokko immoo elektiroonii meeqa baatti kan jedhu nutti meera. Look n square 2n square ilaalla satti dhufna waan ta'eef ilaalla. Namichi kun walumaa gala elektiroonii daandii mataa isheerra naannoftu qabdi. Daandiitti maal jedhama? Orbitii jedhama kan jedhu nutti meera jechuudha. So hanqinni isaa maaliree? Erga yaada kana fooyyessee jara sanarra fooyye akkasii fidee hanqinni isaa maali? Limitations of Bohr model. So the Bohr model was an important step in development of what? Atomic theory. Dhuguma namichi kun gahee guddaa taphateera. Heera elektirooniin akka isheen nucleesitti naannoftu waan akkasii kana akkanaatti nuu kaa'e. Baay'ee fooyyesses warra duraanii irra jechuudha. Akkamitti waan he introduced the idea of quantized energy. Argitanii maal jennee? Energy orbital kan argamu energy quantized ta'e dhaabbataa ta'e naannofti. Energy asirra jiru dhaabbataa. So energy ishee asirra jirtu kana Planck constant akkuma jedhe energy is the same as what jedhe HB jenne. Energy is quantized asitti quantized.
n amount in dabalaa deema. N kee gaafa dabalaa deema energy keenyas maal ta'aa deema dabalaa adeemaa jedhe namichi kun yaada isa lama nuu kaa'eera jechuudha. So energy is quantized jenna. He introduced this idea of quantized energy state for the electron in hydrogen atoms. So energy quantized electron akkat naannofte energy kun lammaffaa the model explains atoms and ion containing only one electron such as hydrogen, helium tokko gaafa gattu hydrogen tokko electron tokko kunillee lithium sadii qabdii gaafa gattu tokko warra electron tokko fa qabanin argitanii warreen kanaaf furmaata nuu kenneera. Indun elektiroonii tokko warra qaban kanarratti research godhee akka nucleesiitti naanna'an elektirooniin lafa kaa'e gara hundina qaba. However, the model has several limitations. One, maal qofa irratti haasa'e? It doesn't explain atomic spectra of more complicated atoms. Maal qofa haasa'een hadoo simple atom warra hydrogenii fi hydrogenii wal fakkaatan qofa. Fakkii hydrogenii kan biraa laala. Helium lama qabdi ta'uu gatte plus taate laala. Elektiroonii tokko waan elektiroon kan biraa lithium illee sadii kan qabdu lama gatte meeqattatti waan elektiroon. Look waan elektiroon. Warreen kana qofa irratti ibsisa kan xiyyeeffate. Kanarroo kan elektiroonii sadii afur qaban more complicated atom warra ta'anii ayeeninoo hin beekne. Ibin zaat of helium fakkeenyaaf ishee lama qabdu. Helium elektiroonii ishee lama qabdu irratti ibsan kennine. Nekistu fakkeenyaaf nekistu adiin simplest helium garuu ishuma irratti kan kennine. More complicated kan ta'an irratti kan kennine. Hanqina isaa guddaadha jechuudha. Limitation isaanii guddaan experimentiin isaa hydrogenii kan fakkaatan qofa irratti xiyyeeffate jechuudha. This is the first limitation. Second, look, it doesn't explain about partial splitting spectral lines in hydrogen spectra on application of magnetic field. Amma akkamitti ateemiin elektirooniin jaampi gaafa gootu spectrum akkamii uumtii kan jedhu line spectra irratti yaada nuu kenneen qabu namichi kun. Line spectra ilaaltan ittoo ta'e hydrogeniin n infinity irraa kaatee gara n waanitti utaalte maal jenne pass chain jenne argitanii pass chain bracket maal jenne namoota kanatu line spectra isaa discover godhe inni garuu waayyuu waan nutti hin qabu jechuudha. The third one, it considered the electron to have both known radius and orbit which is impossible according to Heisenberg uncertainty. Namichi kun akka namicha kanatti akkasitti naannoo jenne argitaniittu akkatti naannoo jenne raadiyeesii kanaa baruu dandeenya elektiroon ishee asii jirtu jedhee yaada inni bakkamitti raadiyeesii arrii seseemaas inni skeerwaatti jedhe eenootti jedhe bohor garuu poozishinii isheen irra jirtuu fi raadiyeesii isheen irra jirtu akkasa ammayyaatti beekuu hin dandeenya. The position of electron from the center unknown. We describe in terms of probability. But akkasa kanatti garuu exact position baruu dandeenya. Arri seseemaas n square a not jenne fakana ramu kana fagaatti jenna. Garuu akka Heisenberg uncertainty principle itti yaanni kun sirrii miti. We don't know the position as well as the orbit of an electron exactly. But we can guess in terms of probability akkasa kanatti jechuudha. Probably haasofna jechuudha. So hanqinni namicha kana inni tokko hydrogenii fi warra isa fakkaatan jennee lammaffaa splitting spectrally waan nutti hin qabu jenne sadaffaa immoo raadiyeesii fi orbitii beekuu dandeenya jedhee akka ammayyaatti garuu impossible jenne jechuudha. So this is what the limitations of Bohr model. Next subtitle, look, 1.56 wave particle duality. Have you got here? One lamanal wave plus particle duality of matter. Matter inam amala laman argitani like wave and particle. Laman sani duality jenna amalota materi edda tokkotti wave particle duality or dual nature of radiant energy. Amma kun akka confusion hin goone waa'ee radiation baranneerra. Radiation jechuun jechuudha jen the movement of what energy transmission of energy in the form of what jen wave like this one transmission of energy. So in terms of wave gaafa haasofnu radiation we are talking about wave. But in terms of yaadatoota immoo akkasitti meetaalee fudhadhee photoelectric effect photon asii dhufee enerjiin bakkee kana strike gaafa godhu elektiroonii baasaa jen. So gaafa dhufanii rukkutanii jen
Elektiroonni gaafa dhufee enerjii rukkutu direct yookaan immoo continuously yaa'ee dhufee rukkutan jenne. Maal jenne? Asii kan dhufu in terms of what photonii dhufa jenne. Photoniin immoo maalidha? The simplest packet indivisible part of radiation. So in terms of particle jechuudha. Particle like parts of energy. Particle like dhufte strike gooti rukuttee baasti. Ammas photoniin kan biraa dhufte rukuttee baasti. Photoniin tokko electron tokko photoniin tokko electron tokko photoniin tokko electron tokko baasti. So photoniin kan in terms of what san in terms of what particle like property of energy or matter gen. Wave motion is in terms of wave movement. So matter particle kana lamaaniin walitti qabnee tokkotti wave particle duality of matter jennas. Because radiation or light might appear to have either wave like or particle like characters. Particle like character kan energy photoni jenne. Photon like lala akka particle wayitti argitanii particle tokko kun dhufte ishee electron dhufte baafte sana jechuudha. Akka particle dhagaa xiqqoo wayii darbamte argitanii akka dhagaa xiqqoo dhufte baafte like particle the quality photon jenna. The particle like radiation is photon jenna. A small indivisible packet of energy jenna. But here yeroo baay'ee that energy transmitted in the form of what jenna? In the form of wave. So wave like property jenna. Iddoo tokkotti maal jennee waamna? Dual nature of light jenna. Amma dual nature of light kana mirkaneessuu dandeenya lakkoofsaan. Yes. Eessa? Lala. According to Planck maal jedhe? Energy is the same as what jedhe? HB. This is energy of what? Photon jedhe. Energy of photon. Albert Einstein immoo energy matter gara energy takka jijjiiramu relativity energy between matter and energy. Relativity between energy and matter nu kaa'ee maal jedhe? Energy is the same as mass times speed square jedhe. Kun Einstein. So assess energy. Planck the same as Einstein. Argitanii? Einstein. Yoo ilaaltan Planck maal jedhe? Energy the same as what? HB. Where Albert Einstein immoo maal jedhe? mc square. Have you got? So ilaala HB. Isheen kun immoo maal duukaa walqixxan? Ilaala lambda, I mean speed of light is the same as lambda times frequency. Bakka ishee kana furuu dandeenya. Over lambda, here over lambda, hin baddi B is the same as C over lambda. So bakka ishee kana maal buufachuu dandeenya? H C over lambda the same as MC square. MC square. So C tokko hin baddi maal ta'a? H over lambda the same as MC. Amma ishee kana lambda furuu dandeenya. Lambda furuu maal ta'a? H is Greek cross gone. H is the same as lambda times what? MC over MC. Here also over what? MC. MC bada. Then as lambda malta lambda the same as H over what? MC jen. Kun dual nature jechuudha. Dual nature agarsiisa. Particle look wave like property. M is like particle like property. Particle on massive dabalan argitanii look particle tokko itti daane particle ulfaatin isaa maal taate particle like property jen. So lambda the same as H over MB jenna or H over MC jen. MC kan hin jennu speed of light keessin yoo maal keessatti vacuum keessatti vacuum C jen. Other medium keessatti ta'e immoo V jenna jechuudha. Kun beekamaa miti vacuum keessatti garuu speed of light 3 times 10 to the power of what? 8 meter per second. So equation in equation in lambda is the same as HB. Look, this equation lambda is the same as H over MC is called de Broglie equation, which is derived from Planck and Einstein. This is related with dual nature of matter, dual wave and particle like property. Wave like property here they move in terms of wave and particle as a photon gen. Photon
instead photoelectric effect gafalal in the form of photon is try godhu surface particle in the form of particle photon jenne the final equation kan arganne jechuudha. So namichi equation kan argate de Broglie jedhama. De Broglie equation jenne waamna jechuudha. So lambda calculate gochuu dandeenya. Lambda the same as h over what mb. So maasin nu kennamnaan v kun malee speed of light jenne this is speed. This is what Planck's constant. This is wavelength. This is a mass. Then from a given mass and speed of light, you can calculate wavelength by using the Broglie equations. Look, let's give an example here. Electron revolves with the velocity of this one. Then its wavelength will be Amaga, wantoonni kun xiyyeeffannoo sin barbaadde jalqaba maal jenne nuti asitti lambda the same as what h over mv jenne. So biin naa kennameera. Biin naa kenname taanaan immoo salphaadhumatti argachuun nan danda'a jechuudha. Biin naa kennamnaan salphaatti calculate gochuu dandeenya formula kanarraa maalitti galchine asii h constantidha. We got h constantidha. H meeqa h is the same as 6.63 times 10 to the power of minus 34 joule second. Here electron revolving jedha. Electron jettee indirectly mass eenyuun kenname jira jechuudha. Mass electron immoo 9.11 times 10 to the power of minus 31 kilogram. Minus 31 kilogram jechuudha. Kabira maaltu naa kenname speed of light that is 2.188 times 10 to the power of 6 meter per second. Then lambda meeqa ta'a jechuudha. Sababa maal jenna lambda the same as h over what mb, which is the same as bakka h maal qabna nun look this one 6.63 times 10 to the power of minus 34 joule second divided by mb jen maasin electron meeqa jen 9.11 times 10 to the power of minus 31 kilogram times bakka speed maal qabna 2.188 times 10 to the power of what 6 meter per second, which is the same as look amma sitti gaaffii dhaga sila kilogram injiru kilogram maaliin barreessin because naannoo afuu qabu lambda waan ta'e maal qofa ta'uu qaba meetrii qabu sekondii qabna kilograama qabna juulii qabna sekondii qabna akkamittiin kilograama kana juulii kana barreessinee argachuu dandeenya. Then 6.63 times 10 to the power of minus 34 joule second. Joule maalu kalkitan here kilogram meter square per second square. Argitani kilogram meter square per second square times asimu maal qabna second divided by look 9.11 times 10 to the power of minus 31 kilogram times look 2.188 times 10 to the power of what times 6 meter per second. So lala secondin tokko secondin tokko bada secondin ishen sittatti secondin asin baddi kilogramni kun kilograma kanaan bada meetiri tokko si meetiri tokkoon baddi maal tafe meetiri tokko qofa tafe. So dhumarratti this the same as lambda the same as 0.33 times 10 to the power of minus 9 meter jenna. 9 meter jenna jechuudha. So ishee kana yeroo as butattan tuqaa kana maal taate tuqaa kan 3.3 times 10 to the power of minus 10 meter taati jechuudha. So this is lambda that is derived from this velocity. Velocity kana nu kenne de Broglie equation ifane lambda the same as h over mv jenne bifa kana you can calculate easily salphaadhumatti solve gochuu dandeenya jechuudha. Salphaadhumatti solve gochuu dandeenya. This is what particle and wave-like dual property, which is de Broglie equation jenna. Look, so solve ta'ee jira asirra ilaaluu dandeessanii finally si kan arganna jechuudha. Asitti lambda naa kennameera. I mean lambda barbaadamaan h nan qaba maasii elektiroonii nan qaba speed nan qaba. So lambda the same as h over mv h keenya this one divided by mass of electron times this velocity finally kan arganna jechuudha. So ishee kana yoo tuqaa kanas buttan maal taati 3.3 times 10 to the power of minus 10 meter
minus 10 meter jenne bifa kana calculate gochuu dandeenya jechuudha. Fakkii tokko sanii dabala. Fakkeenyaaf ilala calculate the energy emitted when an electron moves from N3 to N2 energy level and determine wavelength of emitted energy. Here, one you can name N initial 3, N final 2, then what is change energy? Jaka yero darbe barannetti jumping electron no jirate change energy the same as what gen minus RH into 1 over N final square minus 1 over what N initial square gen, where R mal equal kita gen R is the same as minus 2.18 times 10 to the power minus, here R is the same as minus 2.18 times 10 to the power of what minus 18 joule. This is R, value of R. So as ra, which is the same minus 2.18 times 10 to the power of minus 18 joule into 1 over N finally can you make 2 square minus 1 over 3 square. Then which is the canara energy arganna 2 square jechun here minus 2.18 times 10 to the power of minus 18 joule into 1 over 4 minus 1 over 9 jenne jechun. Saying kana LCM isa fudhattanii calculate godhanii kanan baay'istanii asitti value argattan. Then value keenya asirraa negative danda'a log 3.03 times 10 to the power of minus 19 joule. This is the energy, change energy that were here calculated from this N final and N initial. Yeroo kan argitanii N finally N guddaarraa energy guddaarraa N3 guddaarraati gara N2 gadi gaafa dhufu emit godhe moo absorb godhe jen from N1 to N3 yoo jennee fi N3 to N, I mean N3 to N2 gaafa jennu gargare. Kun energy decrease the emission jen. Isa kanaan immoo absorption jen. So value energy keenya ishii qarataati jechuudha. Which is the same as 3.03 times 10 to the power of minus 19 jen. This is the value of energy. Value of energy were calculated. But kan bira kan gaafatan determine wavelength jen. Wavelength nu gaafata. Wavelength immoo akkamitti calculate goona jen lambda the same as h over what jen mv jen. Kun de Broglie equation idha. De Broglie equation h over mv jen. Garuu asitti salphaadhumatti akka yeroo darbaranne turtummoo kanarraa maal jen lambdaan akkamitti argamuu danda'a change energy the same as hb jen. B'n kun maal luka argitadha. Here C is the same as lambda times frequency. From this lambda C argachuu dandeenya. I mean frequency over lambda here over lambda and badde frequency is the same as C over what lambda bakka C kana jechuudha. So change energy is the same as HC over lambda kan nu gaafatan ishii kana waan ta'eef jechuudha. Then make it cross. Change energy the same as HC over lambda then criss cross gaafa goon asii maal ta'u lambda taate over change energy here over change energy. Change energy jen. Change energy. Energy badde the lambda the same as HC over change energy jen. HC over. So look. Lambda the same as HC over change energy. So kanarra lambda argachuu dandeenya. Change energy asitti calculate goone value kan arganne look. Change energy kan argan then H constant jira, C jira, then salphatu lambda argachuu dandeenya jechuudha. So look. Lambda the same as HC over what change energy jen. So H keenya H kun value sa meeqa jen 6.63 times 10 to the power of what minus 34 joule second. Here 6.63 times 10 to the power of minus 34 joule second times speed of light 3 times 10 to the power of what 8 meter per second. 3 times 10 to the power of 8 meter per second divided by change energy. That is what jen lambda argachuu dandeenya. This one times this one divided by this one maal nu kenna lambda nu kenna. So asirraati then the value will be lambda the same as 6.56 times 10 to the power of minus 7 meter. Very good. So this is what wavelengths that will be obtained from the given N initial or N final and also the given energy level. So this is at all the dual nature of
matter jen. Dual wave plus particle like. So particle like nature energy maal jenne photon. Where wave like this one. Wave like property jenne kana sonna jechuudha. So this is a dual nature of matter or radiation of energy jenne, which is derived from the combination of Einstein and Planck jenne kana sonna kana qabatan baay'ee gaariidha jechuudha. So this one jechuudha. So inni finally nu kenname asirraa maal arganne jalqaba energy. This one energy kan arganne kaan immoo energy kanarraa maal lambda the same as hc over what jen change energy. So salbaadhumatti log sum jen change is the same as hc in place of b kana c over lambda, then lambda is hc over energy, which is the same as this one jenna jechuudha. This one. So kun nanometri akkam ta'uu danda'a ishee kanas bun argitanii tuqaa kan ishee kanas bun tokko lama yeroo kana sitti maal minus 9 immoo naanoo wajji wal qixxaa 656 nanometri ta'a jettanii yoo qabattan baay'ee gaariidha jechuudha. Let's jump to next topic. Here quantum mechanical model. This is the latest model. Model yeroo amma sometimes accurate type of model jenna. Gaamu model jalqaba maalirraa kaan jenne lalaasne yaadachiisa. Billiard ball. Then achio film padding. Achio nuclear model. Achio look planetary model. Achio maal jen planetary taane maal jen quantum mechanical model argitani. This first model here Dalton's, Thomson, Rutherford, Bohr, then quantum mechanical model. This is a modern model jenna. Modern model. Hunda isaanii iddoo tokkotti walitti qabee kan solve godhe modela modernidha jechuudha. Modern model jenna. So quantum mechanical model of atom is sometimes called Schrödinger equations. So quantum mechanical model kana kan qopee namichi Schrödinger jedhamu jechuudha. Schrödinger model or sometimes wave mechanical model. Argitanii warreen sun warra mammaatti ilaallee billiard, film padding, nuclear, planetary motion warreen jenne kun particle irratti xiyyeeffatanii haasa'an. Particle like property. Inni kun immoo it depends on quantum properties of atom. Quantum properties of radiation. That quantum, I mean wave-like properties of atoms, that is line spectrum kan jennu. Wave mechanical model jen. Quantum mechanical model in sometimes Schrödinger equation or wave mechanical model of an atom jen. And here among these all model, it is the most advanced. Have you got here? Or sometimes accurate model, latest model, and this model is used today by chemists and physicists. So the latest model, the modern model, the advanced model, the accurate model were used by chemists and physicists. Quantum mechanical model. So quantum mechanical in another wave. So it focuses on wave-like properties of electrons. Wave-like property. Ammaga asitti gaaffii sinitti kaaga barattoonni ta'e. Isa barattiin irraa waan haaraa arguutti kaatan. Warreen kun why shaping and kun billiard ball model there is no positive negative. Inni kun immoo positive or negative wal makanii jiran jedhee inni kun immoo lakki centerii gidduu kan jiru positive ta'ee electron itti naannofti akkamitti naannofti hin beeku lakki jedhee boormuun fooyyessee electroniin itti naannofti gaafa naannoftu kun daandii mataa ishee maal jedhamtu naannofti orbital. Inni kun immoo dhufee orbitaala naannofti dhuguma electroniin bakka isheen itti argamtu beekuu dandeenya akka Bohr jedhee exact position beekuu dandeenya. Orbitaal kuni orbitaala naannofti jechuun ilaalaga akka Bohritti akkatti naannofti yoo jenne akkatti naannofti as kan n1 jenne n1 kun electronii lama baatoote lamaan ishee orbitaaluma kana naannofti. Inni kun 8 baatoote 8 ishee orbitaaluma n2 jedhamu kana naannofti. Energy kan biraa keessa jiru gaafiitti itti ka'ee samboodan itti dhumna. So mathematical equation called wave function jenna. Equation in kun Schrödinger denoted by psi. So wave function in equation in mathematical equation of quantum mechanical modeling. Maal jechuudha the square of this wave function
psi square gives the probability of finding electron in certain region of space. Amma akka bohoretti radius is the same as what jen n square times a not ne position yookiin distance electron nucleus irraa qabu gas goot lakki jedhani kun lakki exact position ishee beekuu hin dandeenyu. We describe electron position from the nucleus in terms of probability that is called here orbital. Argitani orbital jen orbitii fi orbital gargar. Orbitiin daandii irra maaltu naannaan elektirooniin irra naannaan. Daandii irra naannaan exactly hin qabanidha. Akka eenyutti akka ammayyaatti. We don't know the exact position of electron, but we describe in terms of probability. In terms of what? Probability. That place where electrons probably found around the nucleus is called orbital. Argitani orbital. Orbital. This orbital is the same as psi square. Psi square is called orbital. It is a place where the probability of finding an electron in region of an atom or around the nucleus in space is called orbital. So orbital kun lalaga. Orbital jechun lala. Look. Akka bohor itti barannetti bohor irratti electronin orbital mataa ishee naannotti. Argitani? Orbital mataa ishee naannotti. Look. Orbital akka quantum itti garuu miti. We don't know. There is no exact orbital. I mean orbit. The distribute around the nucleus in terms of what probability. The probability where the finding of electron maximum around the nucleus that is called orbital. Argitani? J diffuses around the nucleus. Kunama nucleus da. Nucleus kana naannaan diffuse ta'anii jiru malee exact position irra naannaan hin qaban akka bohor jedhetti. Diffusion hin jiru. They diffuse like this. Kanarraa ka'ee modeela namichi kun quantum mechanical modeelonni yookiin latest modeelicha sana maal jedhee moggaase maqaasaa electron cloud model. We don't know the exact position of electron because they distributed around the nucleus in terms of probability. Probably we guess the position of electron around the nucleus by having about the orbitals, because orbital is the place where the probability of finding of electron is maximum. So model kanaga kalal gode gaafasi so in this model electrons were associated with definite energy level but location cannot be pinpointed. Argitani definite energy tinamana energy is quantized said jechuudha. Quantized energy tinamana akkuma bohor jedhu naannoo nucleus gaafa jiraatan energy sana irra jiraatan so definite quantized but location cannot be pinpointed. We don't know the exact position of electron. Radius the same as n square a not no exact position radius cannot be pinpointed. Cannot be pinpointed. We describe in terms of probability. That means electrons do not exist as a tiny point inside the atom, but instead surrounding the nucleus in the form of what? Resembling a cloud. Argitane akkuma buusa faffaca'anii jiru jechuudha. Exact position argitanii waan bittinnaa'ee jiru kun around nucleus. Kanarraa ka'ee quantum mechanical modeling karaa biraa maqaan isaa tokko maal jedhan wave like model. Kabiroo electron cloud model because electroniin nucleusitti akkasa kana orbitiin qabdu diffuse taatee jirti. Gaa diffuse taatu garuu exact position maaltu akka isheen diffuse taatu godhe amma gaaffiin asitti sinitti qaba. Akka modela kanaatti diffusion jechuutu kun maali? Amma akka bohoritti akkas jenne gadi keenye N1, N2, N3, N4 jenne. So orbital kana daandii kanarra naannoo jenne orbital isheen jalqaba lama baatti isheen lammaffaa meeqa baatti 8 baatti. Isheen kanarra 8 wal dhiibanii yaa'uudha akka bohoritti. Lakki jedhe quantum mo inde orbital tokkorra electron 8 akkamitti yaati? Energy kan biraa kan jiraachuu danda'a as keessaa energy kan biraa jiraachuu danda'a. Haa qorannu gaafa qoratan dhuguma energy kan biraa argan. Energy ti ilala inni keenya lama yoo ta'e energy kan biraa lama jira.
Inni keessa sadii yoo ta'e enerjii kan biraa sadii jira malee hundumti isaanii enerjii wal fakkaataa kanarra hin naannofne. Kanaafuu enerjiin akka isheen bittinnaan godhe jira. Na hordofa argitanii. Electrons move freely with the cloud called what? Orbitals. Not just restricted to orbit. Akka bohoritti orbitii jenne mitire katti lala orbitii marra naannoo lakki orbitii kan jennu kan orbitala jira. Orbitala jechuun maal jechuudha? Sab energy levelidha. Sab energy levelii. Inni orbitala jalqabaa yookiin immoo orbitala teenya inni jalqabaa inni waan yoo jenne achi inni tu yoo jenne inni sir yoo jenne asirraa elektiroonii lama orbitala jalqabaa irratti isa lammaffaa saddeet isa saddeettaffaa 18 jennoo ta'e 18 isaanii kun enerjii wal fakkaataa irra distribuut ta'anii jiranii. Maal ta'aniree enerjii kan biraatu jira. Enerjicha maal jedhe orbitaladha. Orbitalli kun immoo maali? Ilaala sab energy levelidha. Number of orbitalin maal duukaa walqixxadha? It depends on the numerical value of n dha. Yoo n keenya lama ta'e sab energy kan biraa lama tochi keessa jira. Innis ilaala SCPP. Yoo n keenya sadii ta'e sab energy level sadii jira. SCP D. Yoo n keenya afur ta'e sab level afurtu jira energy level S jira P jira D jira F jira. Kaa jechuun 2S argitanii 2P yookiin immoo 3S 3P 3D jira malee energy sadii kana qofaasaarra energy wal fakkaataa wal ari'u miti qoqqoodamanii jiru. So isheen tokko elektirooniin S irra jirti, isheen tokko P irra jirti, isheen kaan immoo D irra jirti. Argitanii D irra jirti. Fakkeenyaaf yoo ilaaltan elektiroonii 6 qabna yoo ta'e fakkeenyaaf ishee jalqabaa 1s2 jenna achi 2s2 jenna achi 3s2 jenna akkana adeemnu yoo ta'e elektiroonii isheen tokko enerjii levelii tokkoffaarra isheen kaan lammaffaarra isheen kaan sadaffaarra around maalii ta'e around nucleus akkasitti marsutuun ta'an sheepii mataa isaanii qabu jechuudha. Sheepii mataa. So an orbital is a particular shaped volume space where the probability of finding of electron is maximum. Yoo isin gabaabse quantum orbiti kan jettu kana garanti jechuudha. Orbital jechuun probably electronin hedduu isaaniitti argamanii nucleus keessa. I mean atomic qaama atomic keessa probably hedduutti electron argaman. Amma fakkeenyaaf barataa yeroo baay'ee asitti argama kilaasii keessatti. Kilaasii keessa maaltu jira? Teessoo. So teessoo irraa elektirooniin qubattu sun orbitala jedhama jechuudha. Teessoo elektiroonota. Vooliyuumii argitanii shaped volume. Qaama atomii keessaa iddoo elektirooniin qubatan sun naannoo nucleesitti kan argamu maal jedhama? Orbitala. Orbitaalli tokko immoo orbitaal tokkoon ishee elektiroonii meeqa baatti? Akkuma teessoo mana barumsaa keessatti qopheessinu inni kaan sadii baatu inni kaan lama baatu yookiin immoo daree tokko keessa immoo tokko qofa akka jirtu san orbitaalli tokkoon ishee amma murtaa'e baatti. Orbitaalli tokko maximum elektiroonii lama baatti. Orbitaalli lama meeqa baata jechuudha? 4. Orbitaal sadiin 6. Because orbitaal tokko elektiroonii tokko lama ol hin baatu jechuudha. So orbitaal jechuun maal jenna? Bakka itti elektiroonii probably argamanii fi teessoo elektiroonotaati jechuudha. Qaama atomii keessa. It is a shaped volume space where the probability of finding electron is maximum. Kanaafuu akka quantum mechanical modelitti orbitiin hin jiru. Maaltu jira? Orbital. Orbital jechuun teessoo elektiroon irra ta'an. Teessoon kun immoo of keessaati sab levelii kan biraa qabu. Ilaala amma teessoon keenya enerjii levelii sadaffaa keessatti argama yoo jenne ilaala sadaffaa keessatti teessoo sadaffaa ta'ee teessoon sadaffaa kun immoo ofiisaa of keessa teessoolee sadii kan biraa qabu. Ilaala 3s 3p fi 3d. 3s kun immoo elektiroonii keessummeessitu qabdi lama maximum. p no meeqa keessummeessiti 6. d no meeqa keessummeessiti? d immoo yoo 10 keessummeessi. p no 14 keessummeessi. Argitanii teessoo maalii fi s lama qofa keessummeessiti? Teessoo tokko qofa qabdi. Orbitaala tokko qofa qabdi. Orbitaala tokko qofa qabdi. Orbitaala tokko elektiroonii meeqa baate jenni? 2. Piima maaliif 6 keessummeessiti? Teessoo 3 qabdi. Orbitaala 3 qabdi. Teessoon tokko 2 baata 2 baata 2 baata. 2 walitti meeqa? 6. Diinoo 5 maaf ta'e teessoo 5 qaba. Teessicha maal jenni? Orbitaala.
Orbitaala tokko immoo elektiroonii meeqa baata? Lama seeshan meeqa nu dhufa jiru? 10. Fiinoo maaf 14 baate teessoo 7 qaba. Teessoo sana maal jenni maqaa isaa? Orbitaa jenna. Orbitaala 7 torban sana 2 baatu walitti meeqa dhufu jechuudha? 14 dhufu jechuudha. So Fiin maal 2 baate P maal 6 baate kan jedhu kan murteessu it depends on what the number of orbitals that exists in sub-level. So shape volume kana gabaabsuuf egaa he introduced sharp shell or sub-level based on what? Main energy shell. Amma main energy shell jira. Main energy shell kan jennu kun ilaala akkasitti elektirooniin nucleusiti kan naannoftu jennee bohor keessatti taasifamu main energy levelin N1, N2, N3 sheelii gurguddoo warreen sheeliin kun of keessaa sharp shell qabu. Amma fakkeenya gaafa raabsitan 1s1 jenna. N1 tokko kan qabu N1 I mean 1s2 jennee kana miti 1s2 jenna. S yeroo hundumaa energy level tokko faarra jalqabdi. Lala. So energy level isheen jalqabaa maximum 2 qofa baatti. Kanaafuu energy level tokko faarra kan jalqabu S. Ittaanee 2s jenna. Ittaanee 2p jenna. So p energy level meeqa faarra jalqaba jechuudha? 2 faarra. Kanaafuu 2tiin kan jalqaban sub level 2tu jiru. Lala 2dhaan kan jalqaban sub level 2 jiru. 2s fi 2p. Diin sadaffaarra jalqabu miti 2 faarra jalqabu. Kanaafuu maal jenna? 3d jenna jechuudha. So sub levelin yookaan sub shelliin maalirratti hundaa'e? Depends on the main energy level. Fakkeenyaaf N'n keenya 4 ta'e sub level 4 qabu of jala 4s argitanii 4p 4d 4f 4s 4p 4d 4f. Kanaafuu main energy levelin keenya 4 sub level 4 qabu. Main energy keenya 5 yoo ta'e sub level 5 qabu. Main energy keenya 3 yoo ta'e N keenya 3 yoo ta'e sub level 3 qabu. 3s 3p 3d. So sub level kan introduce kan godhe jechuudha quantum mechanical model jechuudha. Quantum mechanical model introduced sub level. Sub shell introduce godhe. Probably electronin around nucleus kan isaan keessatti argaman sun bakkichi maal jedhama? Orbital jedhama. Orbital jechuun maal jechuudha? Shaped volume dha. Space naannoo nucleusitti argamu ta'ee probability finding electron iddootti maximum ta'ee. So electronin nucleusitti naannoo hanannaan garuu akka bohor jedhe sana miti. Akkamitti jiru ta'e they diffused like a cloud. Akka cloud diffuse ta'anii jiru. Diffuse. So orbital naannoo tun taane in terms of orbital diffused ta'anii jiru. Orbital diffused ta'anii. Orbital immoo main energy level keenya irratti hundaa'a. Main energy level keenya yoo 5 ta'e sub energy level 5 of keessaa qaba. Jedhanii namoonni kun waan gurguddoo orbital kan jedhu orbital jalatti immoo sub shell kan jedhu sub shell kan jedhu orbital jechuun probability iddootti electron argaman orbital kun of keessaa energy level qaba. Energy level san immoo sub shell sun immoo SPDF dha. SPDF dha. Isaan kun immoo sub level dha. So yeroo jalqabaa fi quantum mechanical modeling bohoriin qophiisanii gara ammayyaatti fidan jechuudha. Orbitii balleessanii orbitalatti jijjiiranii jechuudha. Orbital jechuudha. So quantum mechanical modeling introduce sub level jenne raga. Sub level introduce godheera jenne. Sub level kun immoo ilaala S P D F. So the number of sub level within each energy level or shell is equal to numerical value of what n kun silaasumne jechuudha. Sub level meeqa tos keessa jira kan jedhu kan murteessu n keenya. N keenya yoo ta'e sub level 2 qabna SCP. N keenya 3 yoo ta'e sub level 3 SPDF. N keenya immoo 4 yoo ta'e sub level 4 SPDF. So the number of sub level within each energy level or shell is equal to the numerical value of n. So n keenya wajjin wal qixa sub shell within energy level is the same as the numerical value of n. Fakkeenyaaf ilaala principal quantum numbering keenya n keenya tokko yoo ta'e ilaala n keenya tokko yoo ta'e shell keenya keedha. So
Sab levelin keenya immoo tokko qofaadha. Because energy levelii fi sab levelii wal qixa jenna. Energy levelin kee tokko taanaan S qofa qabna waan S qofa. Ishee zen maximum electron meeqa kon lama. Yoo principal quantum numberin keenya immoo lama ta'e sheelichi L sheelii jedhama. L sheelii immoo asii kun lama baata kun meeqa baatatti beektan 8. So N keenya lama jechuun sab levelii lamatu jira. N keenya lamadha jechuun sab levelii lama qabna. Lal S fi P 2S and 2P. S meeqa baata jennee baranne lama P no ja walitti meeqa dhufa 8 argitanii. So 2S 2P jenna sab levelota lama qabna jechuudha as keessatti. Sab levelii keenya ammi sab levelii keenya maalirratti hundaa'e depends on the number or numerical value of N jechuudha. So sab levelii meeqa baatti lama. N keenya sadii yoo ta'e sab levelii keenya M dha. M shell jenna. M shell sorry. Principal quantum keenya sadii jechuun sheeliin keenya inni guddichi M dha. M kun egaa of keessaa sab levelii sadii qaba jechuudha. S, P fi D. Kanaafuu 3S lama baatti, 3P 6 baatti, 3D 10 baatti. Lama 6 8 walitti meeqa jechuun 18 sab levelii. Bohor garuu M shell qofa jira isa 18 isaanii orbitiin naannoo jira. Lakki orbitiin naannaan energy levelii keenya sadii etaan sab levelii sadii of keessaa qaba. Afur yoo ta'e N jenna. N kun immoo argitanii N kun numerical value sa afurii main shelling keenya inni guddichi N dha. Gara sab levelii yoo finnu garuu afurtu jiru. Lala 4S N keenya afur yoo ta'u 4S 4P 4D and 4F. S lama baata, P no 6 baata, inni kun 10 baata, inni kun 14 baata. So lama 6 8 18 18 14 18 14 walitti odaane meeqa 2 here 32 argitanii totally 32 baata jechuudha. Yoo shan ta'e 5S 5P 5D 5F 5G jenna totally kan arganna jechuudha. So total energy or total sab shelling so yookaan immoo sab energy levelin main shelling keenya yookaan main energy levelii keenya irratti hundaa'a. Amma main energy levelii keenya baay'atu yoo jaata jenne bifa kanaan argan tokko kana inni lammaffaa karaa salphaa immoo energy levelii keenya yoo beekne elektiroonii meeqa baata kan jedhu salphaatti baruu dandeenya. Amma fakkeenyaaf look N keenya sadii yoo ta'e maximum electron meeqa kan as keessa jiru main energy level sadaffaa electron meeqa kan jedhu 2n square. This is a maximum electron jet. Maximum electron within each energy level 2n square jet. 2 into n keenya 3 square. That is 2 times what? 2 times 9 which is 18. So energy level sadaffaan meeqa baata jechuun 18 baata jet. Yoo ifa keenyaaf afur ta'u n keenya furtuu ta'e here maal jenna 2n square jenna. That is 2 into 4 square which is the same as what 16 times 2 which is the same as 32 jenna jechuudha 32. And here orbital meeqa qaba kan jedhu asirratti argachuu dandeessu. Kun lakkoofsa maximum orbital kun electron meeqa baata. Orbital immoo maal wal qixa here orbital is the same as number of orbital jechuudha the same as n square jenna. Argitanii which is the same as fakkeenyaaf n keenya sadii yoo ta'e 3 square jenna meeqa 9. Orbital tokko electron meeqa baatti isiniin jedhee lama baay'ee gaarii lama baatti jenne. So orbitala 9 qaba jechuun orbitali salban sheeyyuu lama yoo baatte electron meeqa baachuu dandeessa jechuudha 18. So n3 orbital meeqa qaba? n3 kun orbital 9 qaba. Electron 18 qaba. Argina. So number of electron is the same as 2 times number of orbital. So number of orbital in keenya nutti himamitaana maximum electron meeqa baata kan jedhu orbital lamaan baay'isudha. So number of orbital n square jenne miti n square jenne. So 2n square jenne maal ta'a number of electron ta'a jechuudha. Argitanii. So orbital lamaan baay'isudha jechuudha. Because orbital tokko electron meeqa baatti lama baatti.
So kun kan introduce godhe egaa sab levelota kan introduce godhe quantum mechanical model dha jechuudha. Quantum mechanical model. So quantum mechanical yeroo jalqabaadhaa fi jecha cloud electron or model electron cloud jedhanii moggaasan electron nucleus itti akka bohol jedhe orbitiin itun taane diffuse ta'anii jiru because energy level ni guddichi of jalaati sab energy level qaba sab energy level kun maal jedhamti sab shell jedhamti sab shell kun immoo bakkatti probably electron argamanidha bakkatti probably electron argaman sun maal jedhama jenne orbital jechuun akkuma teessoo dareetti barattoonni ta'anii baratan sana bakka electronin qubatanii so orbital kun teessoo electron of keessaa qabdi teessoon tokkoon ishee immoo meeqa baatti jenne tokkoon ishee maximum electron 2 teessoo 3 qabnoo ta'e sadan ishee meeqa baatti 6 teessoo 4 qabnoo ta'e 8 jenne main point dha jechuudha main point dha so amma galala electronin probably eessatti argamte kan jedhu in terms of what asonna jen probability sana dhaabate namicha Heisenberg jedhamu kun yaada tokko qabate argitanii uncertain principle we are not certain on a position of electron amma nucleus irraa eessatti argamte kun nucleus ta'e eessatti argamte kan jedhu we don't know hin beeknu we are uncertain we are not 100% sure we are not sure we don't know position and the momentum of electron namichi kun research godhe exact position electron hin beeknu kanarra kan yaadessa gudun galala Heisenberg uncertainty principle we are not sure jechuudha uncertain jechuun uncertain hin beeknu gas gochuun dandeenyu hin beeknu so it states that lala it is impossible to measure both position bakka isheen itti argamtu jechuudha of electron and the momentum of electron at the same time amma diffuse ta'anii jiru jenne kun nucleus naannoo nucleus kana diffuse ta'anii jiru jenne electron diffuse ta'anii jiru electron isheen kun amma irratti argamte distance meeqa jirti kan jedhu position is in beam position qofa fayyumti momentum jechuun p the same as what jen mv the motion of a matter or substance anything at a given velocity is measured by its momentum mass qaba velocity qaba momentum isa motion wanta sana kan ittiin beeknu momentum jennachu so in fiiga utuu fiigu garuu eessatti kan argamu hin beeknu nucleus jira aski nucleus kanatti diffuse ta'anii jiru so ishee kanatti fudhanne position isheen kun irra jirtu speed isheen ittiin naannoftu at the same time beekuu hin dandeenyu we don't know it is that important to measure what both position from nucleus and the momentum the motion of electron around the nucleus at the same time jet uncertain principle jedhama okkaas so mathematically akka namni qabatu gara lakkoofsa jijjiireera look change x this is position and change p that is momentum is greater or equal to h over 4 pi jedha argitanii change x position and change p greater or equal to h over 4 pi kuni walitti baay'atanii h over 4 pi ta'uu danda'u we don't know exact position beekuu hin dandeenyu or bakka ishee kana maal jen mv so change x into bakka ishee kana maal fayyadamuu dandeenyu m times b change s qabna change m times b jenna which is greater or equal to h over what 4 pi jenna h over 4 pi so exact position in bed change x jechuun uncertain position change p no uncertain momentum h no blank constant m is mass of electron v is velocity of electron so at the same time motion ishee deemtuu fi position ishee irra jirtu beekuu hin dandeenyu we are not certain we are uncertain that is called uncertain principle jedha so fakkeenyaaf ilala if we measure the momentum of the particle precisely amma momentum ishee barre yoo jennee kan kaanu taate exactly measure goone we are precise jennee gaafa kaanu that means fakkeenyaaf if change in momentum is very small jennetu kaana fakkeenyaaf then the x position will be correspondingly less precise in ben position ishee kana jennee kaane speed maaliin fiigditu jennamu we don't measure gochuu dandeenya yookiin immoo change x in keenya will become larger ta'a yeroo baay'ee completely qaba jechuudha
Atol kun maal jechuu barbaada? Mathematically we don't measure position and the momentum of electrons at the same time. Wal faana takkatti measure gochuu hin dandeenyu. Because in terms of probability as well. Similarly, if x or position of particle is known more precisely, then its position, its momentum will be less precise. Amma position precise tanan, momentum in more less precise ita. Momentum in precise tanan, position in more less precise ita. Laman sa walfana, certainly beeku hin dandeenyu jedhee yaada sanoo gola jechuudha. So, your question is namchi kun mathematical lakkoofsaan kaayir maal jedhe? Here change x change p greater or equal to h over 4 pi, where this is position which is uncertain, change p which is momentum which is uncertain is greater or equal to h over 4 pi, where h is Planck constant, 4 times 4 pi, pi is a constant. So finally kanarraa predict gochuu dandeenya. But we don't know the exact position and the momentum of electron. Fakkeenyaaf probably kan isin gaafachuu danda'a. Maal jenna nuti? Change x change p greater or equal to h over what jenna? H over 4 pi. Change x change p greater or equal to h over what? 4 pi jenna. Amma maal nu gaafachaa jira? Position this one ishii kana jechuudha. Change p nu gannamteetti kuna this one h qabna. Pi lakkoofsa beekamaa that is for 3.14, then final argachuu dandeenya jechuudha. So from this change x change p the same as or the same as h over 4 pi jennee kaana jechuudha. Here from this cross gaafa goon change x change p times 4 pi which is the same as h jenna. Hanni barbaadaa jiru ishii kana jechuudha. So over change p times 4 pi jenna. Here also change p times what? 4 pi jen. Then in body changing or uncertain position of an electron the same as h over what? Change p times 4 pi jen. H in Kenya more constant. H is the same as 6.63 times what? 10 to the power of minus 34 joule second. Where change p in Kenya mega jen 10 to the power of minus 12, 10 to the power of minus 1 to meter. And here pi 3.14. Then finally baka achieve danna 6.63 times 10 to the power of minus 34 joule second divided by change p 10 to the power of minus 12 meter times 3 here 4 into look 4 into 3.14 jen. Finally as it maal a position electronic kenya. This is probability. We are not 100% sure. Exact position beekuu dandeenyu jenneera jechuudha. So probably approximately lakkoofsa kun meeqa dhufa jechuudha, which is the same as 5.28 times 10 to the power of what? Minus 23 kilogram meter per second. So this is probability daga. We don't know in terms of probability exact momentum if position beekuu dandeenya. So position keenya kanarra yoo jenne kan kaanu taane momentum keenya mul'alamaa dhufe lakkoofsichi 5.28 times 10 to the power minus 23. So note that if it is only possible to describe probability of an electron being in a particular region of space at a particular time, jenne kan kaanu ta'e we don't know the exact position. It means we don't know. So in terms of probability, amma calculation you can arrange uncertainty principle mal compare gore jechuun position versus what? Momentum. Momentum if position electron al takkaatti beekuu dandeenya. Garuu terms probably lakkoofsa kanaan change x change p the same as h over what jen 4 pi yoo akka tasaa kun beekame uncertainly change x calculate godhuu dandeenya, but we are not certain. Yoo akka tasaa immoo change x hin kenname uncertainly change p because the others are constant. Kunis constant exact position isa beekuu hin dandeenyu jechuudha. Probably ibsina garuu exact position beekuu hin dandeenyu. So keenya laalaga. So clear kan ta'e sirraa argachuu dandeenya. Change in position, uncertain position jira, constant jira, akkuma kana immoo pi jira. Finally argachuu dandeenya. Maal jenne? Here change p the same as h over what? H over 4 pi change x jenne. Kun Planck constant dha. Look this one. Divided by here 4 times here pi this value times this is
uncertain position, finally will access this value kan arganna jechuudha. So probably particular space kan irratti argama kan jedhu. We are here still we are confusing. We don't know the exact position as well as momentum at the same time. At the same time beeku hin dandeenyu jechuudha. So kana wal qabsiisee gammay quantum mechanical model keessa jira. Uncertainty principle malasa position versus what momentum. Kanaafuu momentum position al takkat beeku hin dandeenyu. We stated this yaada kan lafa nuu kaa'e Heisenberg uncertainty jechuudha. So in terms of probability describe goon electron nucleus irraa jenne. In terms of probability. Probably eessatti argamu, eessa keessa jiru kan jiru bakka isaanitti argaman, bakki argama elektiroonii nucleus irraa maal jedhama jenna? Orbital. Amma fakkii tokko isinii fudhadha. Barattoonni yeroo baay'ee guyyaa wiixatarraa kaasanii amma jimaataatti sa'aatii 2 kaasanii fakkeenyaaf amma 6tti eessa jira mucaan keessanii jedhee namni tokko bakkeerraa dhufee maatii barataa sana gaafate maatii sun hin beeka. Probably yoo carraa ta'ee deemu malee probably eessatti argamu mana barumsaa jedha argitanii sa'aatii 2 kaasee amma 6 barataan keessa dhaqee mucaan kee balu jedhamee yoo gaafatame probably akka inni mana barumsaa jiru beeka. Ammas elektirooniin nucleus irraati garamitti argamti akka quantum mechanical modeliitti jedhee waan inni gaafate bakka maal jedhamutti argamti orbitala. Orbitala jechuun volumeidha shape ta'e bakka itti elektirooniin argamanii. Orbitaalli kun maal of keessaa qaba? Teessoo qaba. Teessoon sun immoo hammam baachuu danda'a? Maximum 2 elektiroonii. So kan irratti hundoofne teessoon as keessatti argaman kun sub energy leveloota jedhamu. Energy levelin tokko faanii enniinsa waan yoo ta'e energy levelii tokko qofa of keessaa qaba. Lama yoo ta'e energy levelii 2 of keessaa qaba. Isaanis S2S fi 2P dha. S teessoo tokko qofa qaba, 2 qabata elektiroonii. P teessoo meeqa qaba? 3 qaba. Kanaafuu elektiroonii meeqa qabachuu danda'a? 6 qabachuu danda'a. D teessoo 5 qaba. Kudhan qabachuu danda'a. Teessoon sun maal jedhama jenna? Orbitala jedhama. Lakkoofsaanii akkamitti orbitaalli kun electron probably eessatti argamu kan jedhu lakkoofsaan ibsuu dandeenya? Probably lakkoofsaan ibsuu dandeenya? Yes. Lakkoofsichi maal jedhama? It is so called quantum numbers jedhama. Quantum numbers are numbers which help us to predict the probability of finding an electron from the nucleus. You can predict the probability where electrons are around the nucleus by using quantum numbers. So these numbers are numbers that required to probably describe position of electron, energy level of electron, as well as orbital orientation of an electron. From what? From the nucleus. The nucleus jira probably electronin eessatti argamu kan jedhu lakkoofsa fayyadamnee ibsuu dandeenya jechuudha. So that number is called quantum numbers jedha. So quantum numbers are a set of numbers which are required to completely describe one position, second energy level, third orbital orientation. So quantum number kun meeqa jiru? How many quantum numbers are there? There are around 4 quantum numbers. One principal quantum number. Argitanii look principal jedhee jalqaba. It is a principal for the other quantum numbers. Second, azimuthal quantum. Third, magnetic quantum number. Finally, we can have spin quantum numbers. So quantum number kun hundi isaanii walitti dhufanii probably electronin position eessarra jira. Energy hammamii irratti argama. Orbital orientation isaanii maali kan jedhu predict gochuuf nu gargaara jechuudha. Because akka quantum mechanical modelis ammayyaatti exact position nucleus irraa qabu beekuu hin dandeenyu. Akkamitti ibsina? In terms of probability. Probably eessatti argama kan jedhu immoo maalirratti hundoofna jenne orbitala. Orbitalli kun immoo maal jenne volumeidha. Volumeali eessatti elektiroonni argamu kan jedhu. Orbitalli kun immoo elektiroonni maximum 2 baata. 2 baata jenne. So orbitala kana egaa maalin fayyadamnee ibsuu dandeenya? We can use quantum numbers. Let's see one by one. Tokko tokko naa ilaallu. Principal quantum number maali? Look, principal quantum number is a number
that describe energy level or shell around the nucleus. Ammaga asitna qaba. Look, quantum number jechuun principal energy level. N1 jennee akka bahooritti N1, N2, N3 jenna. This is a principal quantum number. Quantum number. It has integral values. Meeqa irraa ka'a jechuun tokko irraa ka'a. Tokko, lama, sadii jenna. So N1, N2, N3 jenna. N1, 1, 2, 3. So N kun maal it is a principal quantum number. Maal determine godha? It determines or describes energy level. Energy level keessatti electron argamu nucleus irra. So gaafa nucleus takkas naannaa jedhee energy level tokkoffaa lala energy level lammaffaa energy level sadaffaa arfaffaa shanaffaa ja'affaa keessatti argamti. Nucleus itti naannoftee form of cloud diffuse taatee jirti energy akkasii keessatti jedhee kan nutti himu principal quantum number. So principal quantum number kana fayyadamni maal calculate gochuu dandeenya? One, it is used to determine distance of electron from the nucleus. Amma kun nucleus ida nucleus kanarraati amma kana fagaatanii argamu jennee gas kan goonu n saratu ndoomne. So the larger n, the greater the average distance of electron from the nucleus. So nucleus ida naannoo kana diffuse taanii jiru. So amma n sanaratu ndaa jettu distance as n value increases, the distance of the electron from the nucleus to become increasing. Second, it is very important to determine the energy of orbitals. Akkuma sila haasofne akka n dabalaa deemu energy maal ta'aa deemu dabalaa deema jennee miti. So n keenya ol dabalaa deema jechuun absorptionidha. Energy dabalaa deema jenna. N dabalaa deema jechuun energy dabala. So as n increases, energy of orbital also increases. Third, the third one here, this principal quantum is very important to determine number of orbital. Selamal jen number of orbital the same as what jen n square jen n square. Even number of electron main energy level keessa meeqa jira kan jedhu gas kun, because number of orbital the same as n square jenne number of electron maal ta'a jen orbital times 2, this times 2 n square jen, because orbital tokko electron meeqa baata jen lama. So number of orbital the same as what n square, and the total number of electrons present within each energy level is the same as n square generator n square. So principal quantum number kun tokko orbital determine gochuun gargaara. Lammaffaa number of electron determine gochuun gargaara. Third, number of shell. That means ilala number of shell is the same as n. Argitani number of shell is the same as n. Fakkeenyaaf say s square yoon jedhee shelliin as keessa jiru sadii jechuudha. Asuma irraa ilaalle inni sadii taana number of shelling keen sadii jen. Argitanii number of shell is the same as n jenna. Fakkeenyaaf oxygen fudhannee saddeet qaba turaabsine 1s2 here 2s2 here 2p4. Argitanii 2p4. Number of shelling as keessa meeqa jira jedhee nu gaafata. Number of shell. Shelling isheen jalqaba maal jedhamti? K. N keenya meeqa? Tokko. Achoo K jenne L jenne miti L. N keenya meeqa? 2. Achoo N keenya meeqa? 3. Shelling meeqa? K, L, M. Argitan number of shelling sadii qofa qabna jechuudha. K, L, M. Garuu as keessatti an oksijiinii mootuu ilaalle energy levelii lama qofa qabna. Laala tokkoo fi asis lama. Garuu energy levelii lama qofa jira. Inni kun tokko maalidha? K'dha. This one is K. Asii 2 jennaan maal taate L dha. Lamaan ishee maal bakka buuti? L. So shelling meeqa qabna jechuudha? 2. That is 2p4 gaafa jennu number of shelling nutti hima. So number of shelling is the same as what? Number of n dha jechuudha. N keenya number of shelling wajjin wal qixa. N sadaffaa it determines the size of orbital. Size orbital keenya guddachaa deema orbital keenya. Because n keenya sadii yoo ta'e orbital keenya duuka SPD. Argitanii SPD. Utuu n keenya 4 ta'es orbital keenya duuka guddataa deema. Argitanii SPDF. Duuka dabalaa deema jechuudha. So the size of orbital illee nutti hima jechuudha. As n increases the size of orbital also increases jechuudha. So principal quantum number irra wantoota gurguddoo kan akka orbital main energy, number of shell,
size of orbital predict gochuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan azimuthal quantum number L jenna. Azimuthal quantum number is L jenna. Look, L azimuthal quantum number. Sometimes it is called angular momentum jenna or subsidiary quantum numbers jenna. Quantum numbering kun here it comes next to principal. Principal quantum numbering N jenne. N is a principal. From the given N you can have L jechuudha. N qabaachuu dandeenya. So L kun angular momentum jenna or subsidiary quantum numbers jenna. N no maaliif nu fayyada? ML warreen jenne kun jar quantum numbers. Quantum numbering kun immoo probability position electron, energy level electron, orbital orientation, even sometimes shape of orbital predict gochuuf. Just for prediction of position, energy, orbital, shape, orbital orientation, warreen kana predict gochuuf jenne N energy level nutti hima jenne kaan. Energy level that is main energy level jen. Angular momentum here it describes shape of energy sublevels. Here ammaga maal jenne nuti N energy level ida jenne. Fakkeenyaaf N keenya sirrii yoo ta'e principal quantum numbering keenya isa kana keessa musaab energy level kan biraan sadii jiru jenne argitaniittu 3s 3p 3d jenne. So sub level azimuthal quantum numbering kun sub level sun eenyu kan jedhu adda baasee nutti sub level energy level keessa sub level biraa jira. So shape of energy sub level nutti shape. That means 3s 3p 3d yoo jenne S kun shape bifamadeen amma electron around nucleus malta jen diffuse ta'anii jiru jen. S shape mataa ishee qabdi. Spherical shape kan jennu banatti dhumna. P shape mataa ishee qabdi. D shape mataa ishee qabdi. So S P D shape can determine godhee nutti himu L dha. So L it determines to describe shape of sublevels jen. N value L no maximum meeqa? Then from N ilala. N keenya yoo nu kenname from N you can have L. That means here N is the same as 0 to N minus 1. Argitane 0 irraa kaasee amma dhaqne N irraa tokko kan nuti L argan. Fakkeenyaaf ilala N keenya 3 tu ta'e ML I mean N keenya immoo 0 ti kaafne dhaqne amma N irraa tokko kan nuti N keenya meeq 3 minus 1. From 0 to that is 0, 1, 2 jenna. Amma 0 yoo ta'e sub level keenya eenyu? Tokko yoo ta'e sub level keenya eenyu? Lama yoo ta'e sub level keenya eenyu kan jedhu ilaalla jechuudha itti dhumna. So L shape of energy sub level nutti hima jenna. Maximum L meeqa value isaa lala. Maximum value of L depends on the given N value. That is from 0 to N minus 1 jen 0 irraa kaasee amma N minus maximum keenya meeqa taachuu N minus 1. So maximum value of N is N minus 1 jen N minus 1. So angular momentum yookaan subsidiary quantum number or azimuthal quantum number kan jennu kun shape orbital determine godha. Look, it determines or gives shape of orbital. 1, it helps to predict the types of subshell because N keenya 3 yoo ta'e N kun immoo sub level 3 of keessaa qaba. 3s 3p 3d jenna. N keenya ilala sadiidha. N keessa sadiidha. N isaanii wal fakkaataadha. Garuu sub level kun N isaanii tokko miti. N isaanii tokko miti. Yoo N keenya 0 ta'e S sub level jenna. Ilala S dha sub level taanaan N isaa 0 dha jechuudha. P dha sub level taanaan N isaa tokko jechuudha. N keenya tokko jenna. D dha taanaan sub level keenya lama. Argitanii? D dha taanaan I mean angular momentum keenya lama. L keenya sadii taanaan immoo F sub level jenna. So argitanii types of sub level yookiin subshell nutti hima jechuudha. So L keenya 0 ta'e S L keenya tokko ta'e P L keenya lama yoo ta'e D L keenya sadii yoo ta'e immoo F jenna jechuudha. So one shape nutti hima jenna. Second types of subshell nutti hima. Ini sadaffaan number of orbital illee calculate gochuu dandeenya. From the given L value nu kenname taanaan from the given L value you can calculate number of orbital. Akkamitti 2L plus 1 jenna. Fakkeenyaaf L keenya lama yoo ta'e L kun orbital meeqa of keessaa qaba kan jedhu
baruu dandeenya. Akkamitti ilaala 2L plus 1. 2L plus 1. L keenya meeqa jenna sitti? 2. So 2 times 2 plus 1. 2 times 2 5. I mean 4 plus 1 that is 5. So orbitala 5 kan qabu ilaala. L keenya clearsanii godha. Look. L keenya 2 then orbital keenya meeqadha? Miti gaaffichi orbital isa meeqa? Then number of orbital is the same as 2L plus 1. L keenya meeqa jenna? 2. 2 times 2 plus 1 that is 5. So L keenya meeqa? 2. L keenya 0 ta'e S jenna. L keenya tokko ta'e maal jenna? P jenna. L keenya 2 ta'e D argitanii? D wanti ittiin D. D immoo sab energy level yookaan orbital meeqa qaba jennee baranne nuti yeroo 5 kudhan baata maal qabaachuu orbital 5. So orbital isaa meeqa jechuudha? 5 ta'uu danda'a jechuudha. 5. So number of orbital illee determine gochuu dandeenya. Through what? Through given L value 2L plus 1. So number of orbital irraa immoo maal arganna jenna? Number of electron arganna jenna miti? Number of electron because number of orbital times 2 gaafa jenna number of maali nu kennan? Electron. So number of orbital in keenya kana gaafa ta'u times 2 jenna kun maal warqata warqat number of electron. So it is 2 times 2 4L plus 2. 4L plus 2 formula ittiin number of electron calculate goonu jechuudha. 4L plus 2. So sab levelin killa matu ta'e electron meeqa baata kan jedhu L D akka ta'e beektu D immoo 10 baata. So mathematically calculate goone gaafa agarsiisnu yoo 4 times 2 plus 2. 4 times 2 8. 8 plus 2 10 baata jechuudha. 10 baata. Utuu L keessan 3 ta'e here maximum electron 3 taana maal F. F meeqa baata? 14. So 4L plus 2 4 times 3 plus 2 4 times 3 1 2 plus 2 totally 14 jenne jechuudha. So sab level yookiin azimuthal quantum number kan jennu sun L value one shape number of orbital total number of electron illee predict gochuu ittiin dandeenya jechuudha. Third energy of sub shell amma L keenya tokko yoo ta'e L keenya tokko ta'e L keenya 2 yoo ta'e L keenya 3 yoo ta'e energy akka dabalaa jiru nutti argisiisa. As value of L increases, energy of sub shell increases. Argitanii which is greater energy jenna fakkeenyaaf confusion akkasii 2S 2P kamtu energy isaa guddaadha tu jedheen gaafate asis ilaalama energy isaa kan adda baasuun gaafa nu rakkisu L value isaanitti fidda. L kana 0 S 1 ta'e kan kana mee 1 0 moo 1 caala jechuun 2P is greater energy than 2S jenna jechuudha. So energy of sub shell illee ittiin adda baasuuf nu gargaarti. Eenyu azimuthal quantum number jechuudha. Inni sadaffaan magnetic quantum number. Inni immoo maal jedhama? Sometimes magnetic quantum number maqaan isaa orbital orientation quantum number. Because magnetic quantum number faayidaa inni qabu orbital orientation nutti hima jechuudha. So here have a value from -1 to L. Amma clear akka ta'e isinii galuudhaaf look N irraati kan nu argan L irraa immoo ML argan. N irraa L akkamitti argan? L is the same as 0 to what jen N-1. ML irraati I mean L irraa immoo ML akkamitti argan? L yoo nu kennan ML inni immoo maal ta'a? From -L to positive L jen. L keenya from -L to positive L. L gaafa nu kennan ML argachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf L keenya tokko tu ta'e ML keenya maal ta'a? From -1 to positive 1. -1 0 1 jechuudha. From -L to positive L. L keessa 2 tu ta'e ML keenya maal ta'a? ML is the same as -2 to positive 2. So -2 here -1 0 1 2 jenna jechuudha. So orbital magnetic quantum number number of orbital orientation you kenna jechuudha. Value isaa from -L to positive L. Positive value keenya maal ta'a jechuudha? -L to positive L maal wal qixxaata? 2L plus 1 duuba wal qixxaata. Fakkeenyaaf ilaala L keenya meeqadha? 2 yoo ta'e kun ML kun orbital meeqa qaba jennee nuti? D dha miti 5 qaba. So orbital 5 kan orientation isaa nutti manni kun inni kun jechuudha.
2L plus 1 jenna 2 times 2 plus 1 so 5 orbital orientation value sala value shan qaba innis ilala shani minus 1 minus minus 2 minus 1 0 1 2 argitani orientation negative qaba positive qaba 0 qaba positive le qaba orbital orientation so possible value of ml depends upon here 2L plus 1 wajji wal qixa jechuudha. And here, in the good magnetic quantum number, probably it prescribes the orientation of orbitals in 3 dimension space about nucleus. So, orbital orientation. Orbital orientation. It orients orbital around the nucleus. Around the nucleus, probably distribute orbital orientation in magnetic quantum number. The fourth one is spin quantum number. So in nucleus describes the direction of spinning. Amma nucleus jira electron gara kamitti spin taati gara kanatti mo gara kanatti rotate taati kan jedhu spinning spin of quantum number it prescribes the direction of the spin of electrons around the nucleus. So it has two possible value, maybe positive 1/2 or minus 1/2. It depends on direction. Gara kanatti mo gara kanatti. From left to right, negative or gara kanatti kan jiru value kan argana jechuudha. So always the value of ms is the same as plus or minus 1/2 jenna jechuudha. 1/2. So summarize good errors in agarsiisu n energy level in demand jedhe. That is principal. L shape of orbital. Shape of orbital jedhe. Ml magnetic quantum number which gives orbital orientation. Orbital orientation, whereas ms is direction. Direction of what electron is spinning. So gabaabsatanii kana calculate beekuu danda'uu qabdu jechuudha. So inni immoo meeqarraa jalqaba? It started from 1 2 3. L from 0 to n minus 1. Ml from minus L to positive L. Ms plus or minus 1/2. This is value sani jechuudha. This is value of quantum numbers jechuudha. Amma practice goona gaaffilee akkamitti calculate goona warreen kana adda baasuu dandeenya kan jedhu asurra kaana. Fakkeenyaaf what the value of L are permitted for an electrons with any level in energy in yookiin kun maal jechuudha principal quantum numbering keenya yookiin n keessa dhiyoo ta'e value of L keenya meeqa maal jennaan immoo n keenya nu kenname taanaan sadii jenna taanaan L is the same as from 0 to what again n minus 1 which is the same as n keenya sadiidha from 0 to 3 minus 1 that is 0 1 and 2 argitanii sadii qabna jechuudha. L value sadii qabna. So n keenya sadiidha jechuun sab level meeqamna jechuudha 3s 3p 3d 0 kan jenne maaltu jira as sc 0 L keenya 1 kan jenne maaltu jira p 1 so 2 kan jenne maaltu jira jechuudha d jira jechuudha argitanii. So n amount of L keenya murteessa. Amount of L keenya murteessa jechuudha. So equation kanarraatti totally L value keenya 0 1 and 2 jenna jechuudha. 1 and 2 jenna. 1 and 2 jenna bifa kanaan. So look. So value keenya 0 1 2. Akkamitti argan from here 0 to n minus 1 jenne value kan arganne jechuudha. And what are the possible values of azimuthal quantum numbers for electrons in 3D searchable? Argitanii annu kenname 3D then L keenya meeqa jedhu. So akkan goyoomne gaa asitti N keenya sadii jettanii fudhattanii kaatanii 0 1 2 akkan jenne kun dogoggora. Because adda baasee maal jedhee 3D jedhe. D immoo L isaa meeqa jennee baranne nuti D L isaa 2. Kanaafuu possible value of L keenya 3D irraati 2 qofa jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya meeqa taate jechuudha 3D jennee L keenya 2. Utuu 3P jedhee L keenya meeqa taate 1. Utuu 3S jedhe L keenya 0. So isa kanarraa miti jechuudha. Saab levelii itti hidhee nu kenna taanaan energy itti L keenya isa nu walitti hidhata jechuudha. Salphumatti sanarraa predict gochuu
dandeenya jechuudha. So asirraa maal ta'a jechuudha baaluun keenya lama qofa ta'ee eessaa dhufe akkan jenne asitti 3D jedhetti nu hidheera jechuudha. Enerjii inni kun saab leevelichi D ta'uusaa qofa nutti nu gargaara malee L value kan murteessu saab sheeliidha jechuudha. So D jennaan L keenya meeqa? Lama. Kanaafuu asitti answeriin keenya lama ta'a. Gaaffii itti aanu look how many orbitals and electrons are in atomic sublevel with L2 argitanii what is given here L keenya lama nu kennameera. Then maal barbaadu nu jedha require here number of what orbital and total number of electron. Maal jenne if from L value number of orbital argachuu dandeenya. Number of orbital is the same as what jen 2L plus 1 jen. Here asit L nu kennameera. Meka lama. Then here 2 times 2 plus 1. That is 4 plus 1. Meka jechuun 5. So number of orbital in keenya asitti meka ta'a jechuun number of orbital is the same as 5. That akkam jenne yeroo dura baranne number of orbital is the same as what jen total number of electron divided by 2 jen. Yookiin immoo number of electron is the same as 2 times number of orbital jen. So number of electron arganne jechuun karaa biraa total number of electron arganne because electron arganne set 5 times 2 totally 10 electron jen. Yookiin immoo formula kana irraa argachuu dandeenya. Here number of electron number of orbital is the same as 2L plus 1 yoo jenne number of electron is the same as number of orbital times what times 2 jen. Number of orbital more kana duukaa orbital then 2L plus 1 times what 2 that is 4L plus 2 jen jechuudha. So this is formula nutti fayyadamne total number of electron arganna asirraa. So total number L keenya lama taanaan 4L plus 2 jenne bakka shii kana meeqa fayyadamna jechuudha lama. Then 4 times 2 plus 1 4 times 2 8 plus 2 totally 10 jenne. Isuma kana duukaa wal qixa ta'a jenne waan baranne sana formula kana fayyadamtanii calculate gochuu dandeessu. So totally 5 fi 10 qabna jechuudha. 5 kun eessaa dhufte jennu here 2L plus 1 number of orbital. Total number of electron here 4L plus 2. L nu kennameera lama qabna. Asis lama qabna. Bakka nagashee 2 times 2 plus 1 5. 4 times 2 plus 2 10 jenna jechuudha. So number of orbital fi number of electron double jechuudha. Electron argachuuf orbital lamaan baay'isu because orbital tokko electron lama qofa baatti jenne isa baranna sana jechuudha. Fakkii biraa what is the maximum number of electrons in an atom have a quantum number? Look N5 and Ml plus 2. Then kun given it. Kun nu kennameera. Given then maal nu gaafate maximum number of electron. Number of electron in kemeeqa ta'a. Amma dubbiin asitti ilaala. Plus 2 N keenya 5 N 5 irraati utuu qofa nu gaafate ta'e 2N square jenne lakkoofsa electron argan 2 into here 5 square jenne then 5 square 25 times 2 here totally 50 electron jenne garuu asitti waan dangeesse plus 2 jenne plus 2 so kun in detail keessa deemnu gaafata gaa na hordofaa asitti maatiin keenya then N keenya 5 jechuun L keenya maal ta'a L keenya maal ta'a jedhu from 0 to N minus 1 0 to 5 minus 1 that is 0 1 2 3 and 4 this is value of L keenya ilaalaga L 0 qabna tokko qabna lama qabna sadii qabna afur qabna N keenya garuu hunduma isaaniifuu constant N keenya meeqa jenne 5 kanarraa arganna so N keenya yoo nu kennamee jiraate bifa kana kan qabnu ta'e ML calculate gochuu dandeenya because ML is the same as minus L2 positive L jenne so kanarraa ML keenya sittu calculate goon asirraa from 0 to negative 0 jenna hin jennu kanaafuu as keessatti ML keenya 0 qofa jenna asitti L keenya tokko ta'e ML keenya maal ta'a minus 1 because here minus L2 positive L jenne so minus 1 to positive 1 that is
minus 1 0 1 jen asitto here minus L2 positive L keenya meeqa jechuun lama minus 2 minus 1 0 1 2 jen asitto minus 3 here minus 2 minus 1 0 1 2 jen asirrattis as 2 3 asirrattillee minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 jen amma kanin adda baasan gaafate look ml keenya positive 2 positive 2 as keessa meeqa qabna meeqa qab because each orbital tokko tokkoon ishee kun orbital tokko kun orbital sadii kun tokkoon ishee electron laabaatti kun immoo sadii jaabaata tokko lama sadii afur shan kun immoo kudhan baata kanaatti deema jechuudha so total electron warra plus 2 gaafachaa jira jechuudha as keessa so plus 2 as keessa hin jiru as keessa hin jiru as plus 2 tokko qabna as plus 2 tokko qabna as plus 2 tokko qabna plus 2 plus 2 plus 2 orbital meeqa jechuudha sadii orbital tokko immoo electron meeqa baatti lama total 6 electron qabna jennee bifa kanaan salphaatti hubachuu dandeenya jechuudha if total from value kanarraati total electron jirtu meeqa jechuudha 6 jennee bifa kanaan salphaatti qabachuu dandeessu jechuudha so the answer should be 6 jenna jechuudha because ml plus 2 meeqa qofa qabna sadii 3 ml plus 2 qofa qabna jechuudha so sadan isaanii immoo lama baat total meeqa ta'a jechuudha 6 jennee bifa kanaan salphaatti hubachuu dandeessu fakkeenya kabraa yookiin identify types of subshells that are represented by quantum number n and l amma n fi l si gaafate subshell ichi maal ta'aadha amma n afuri l tokko nun immoo maal jen l 0 yoo ta'e maalidha jen s dha l lama yoo ta'e d jenne l tokko ta'e p jen l keenya sadii yoo ta'e f jenne so kun adda ba'ee sammuu keessan keessa jiraachuu qaba jen asitti n afur jedhee l tokko jennaan wantitti l tokko p dha so kana maal jenne moggaasan 4p jennu because l kun maal ta'uun agarsiisa p dha jechuudha here asitti n 3 jedhee n 0 jedhe l 0 eenyudha s dha so 3s jenna asitti yoo kana asitti l 0 jenne l 1 jechuun dandeenya hin jiru l meeqarraa jalqaba jenna tokkorraa jalqaba jenna so this is wrong jenna asitti n 2 jenne l 3 jenna because l n caaluun qabu maaliif jenne l yeroo hundumaa from 0 to what jen n minus 1 so asirraati 0 ti kaamne dhaqni lamarraa tokko yoo kaamnu 0 1 qofata so l 3 immoo kana keessa jiru so this is wrong jen so gaaffileen kun lamaan wrong ta'u bifa kanaan garuu kun 4p isaan 3s jenne jechuudha so value ishee kana beekuudha jechuudha so value ishee kana beektan salphaadhumatti hubachuu dandeessanii jechuudha so 4p because l keenya malee tokko p bakka bu'u 4p jen l keenya kuno s dha so energy level meeqa faa keessa jiru ta'e s orbital ta'e energy level sadaffaa keessa p orbital ta'e energy level arfaffaa keessa kun garuu wrong jenna jechuudha wrong jennee bifa kanaan salphaatti yoo shaakaltan hubachuu dandeessu finally look using the rule for quantum numbers state whether the following set of quantum numbers permissible for an electron in an atom if not permitted explain amma ga value asirraa nuu kennamu irratti hundoofne kan amma barachaa ture kun sirriidha moo sirrii miti ilaalla fakkeenyaaf a yoo fudhattan n keenya tokko l keenya tokko ml keenya 0 dha ms keenya immoo plus 1 over 2 so this kun permissible dha sirriidha akka barachaa turretti ilaaltanam l tokko n is tokko n wal qixa ta'a jennee baranne nutti maal jenne n is the same as 0 to what n minus 1 jen asitti yoo ilaaltan 1 from 0 to 1 minus 1 yoo jenne 0 mata asitti garuu l meeqa jedhe tokko jedhe so kuni permissibility jechuudha this is not permissible because as keessatti n fi l wal qixa ta'uu hin danda'an n is always different from l sard birratti ilala birratti ilaaltan immoo gara biitti yoon sin fide look n keenya meeqa sadiidha n sadii n 3 l keenya tokko jen ml keenya minus 2 mc here minus 1 over 2
amma inni sadiidha then inni kanarraa illee argachuu dandeenya from 0 to what n minus 1 jenna so 0 1 2 1 3 1 0 1 2 kana qabna so n keenya kana keessatti argama yes ta'uu danda'a ml no ml immoo from minus l to positive l jenna l keenya meeqa si 2 minus 1 to positive 1 that is minus 1 0 positive 1 so minus 1 0 positive 1 qofa qabna kana keessa jira baaluun kanna hin jiru so kunis not permissible as out of name here zero to dhuftan immoo n keenya lama l keenya tokko ml keenya 0 ms keenya immoo plus 1 over 2 asitti ilaaltan n nu kennameera zen kanarraa l arganne cheekkoon that is from 0 to n minus 1 jenne so 0 here and 1 so 1 kana keessatti argamu argitanii 1 yes inta l no I mean l irraati immoo l arganne l keenya asii kan nu kennamte tokko minus 1 to positive 1 jechuun 0 I mean sorry negative 1 0 1 so kan ml keenya value kana keessa jira yes 0 nas jira inta ms immoo yeroo hundumaa plus or minus what jen 1 over 2 plus is ta'uu danda'a minus is ta'uu danda'a so this is permissible jen this is permissible jen salphaadhumatti ruulii amma barachaa tureen ta'uu danda'a how about d immoo n keenya lama l keenya 0 dha look ml keenya 0 dha ms keenya 1 ms 1 jenne baranneera tu kanan duman deeminu nuti maal jen value of ms is always plus or minus what 1 over 2 asii garuu maal jen 1 jedha so this is wrong jenne bifa kanaan this is permissible this is not permissible jenna jechuudha ruulii sana dhaabbanne salphaadhumatti so not permitted not permitted not permitted jen this is only permitted jenne calculate goone kan argannu sana jechuudha so ruulii sana dhaabbattanii salphaadhumatti calculate gochuu dandeessu jenna jechuudha so guyyaa har'aa kana guutummaa guututti quantum numberii maali quantum mechanical modeling immoo maal jedha kan jedhu garfageenyaan baranneerra koo kutaa nutti deebinee kutaa 8ffaa qabadhee dhufaa wal argina kutaa 8ffaa keessatti immoo what is the shape of atomic orbitals and what is electron configuration and how many types of electron configurations are there kan jedhu deebinee wal agarra amma sanatti maatiiwwan keenya subscribe gocha yaada keessan share gocha nu faana tura nagaa qabadhaa galatooma